Ratti hojjedhu boruuf rabbii jira turis tolchee carra kophaa cabsee nurra waa gammachiisu aamin jaalarra xiqqaa guddaa mara. Rabbii keenyaaf jennee haa wal jaalannu rabbiif wal jaalannaan har'aa boruun boonu asitti gammachuun jiraannaan salphannu ergachuuf amalee namaaf hin ergamnu guyyaa guutuufillee kajuutti waadannu. Caayaan shiititti yaamamna mootiin nutitti himannu yaama'ee tanaaf isaaf jennee haa wal jabeeffannu wal jibbinus humaa waa takkaan argannu haa wal jabeeffannu. Dur wal dhabnee cabnee hafnee haa yaadannu waa dhabne qoodasaa ta'uu hin dagannu wal dhabne immoo rakkoo teenyaa hubannu dafnee haa yaalamnu wal dhabne immoo rakkoo teenyaa hubannu dafnee haa yaalamnu. Wal yakkine yakkamne martinu rakkoo teenyaaf jenne nam tokkoon komannu nu tola yakkanne yaanamnu karree keessaa qabee nu baasa hinnu wal jabeeffannu. Dhugaa dhabaantanii yoonii wal jaalannu rabbiin nu jaalataa xiqqaanne yaanamnu rabbiin nu jaalannaa lamaan hin jibbannu dhibbii wal jibbinee isa wal cinginu cingii jalaa baanee bal'aa hin argannu mi'aa hin yaadannu cingaa jalaa baanee bal'aa hin argannu mi'aa hin yaadannu. Ifii bal'ee dhabnee hawaasa rakkinu rarraafnee balaatti raabsinu waliif gallee roorroo irraa haadhaansinu hawaasan toosinu. Yaa obboleeyyan koo yaa xiqqaa yaa guddaa mee haa wal jaalannu gammoojjii fi badda tokkummaa kaanee uumanna waa hundaa Nudubne jirra saganta gaafi deebisaadha kutaa yaa obboleeyyan koo yaa xiqqaa yaa guddaa mee haa wal jaalannu kara gaafi deebisaa guyyaa irraatiif qabnutti asumaan ceenaa hanga dhuma sagantaa tanaatti nu wajjin tura. Tumne keessa yaa jirtu jajjabaatu baga jiraatan isin jedha baga jummaa gara jummaa kabajamaa jummaa malkeetiin isin ga'e isin ija gaafin qaba gaafan kiyyeellee namni dallaalaa tokko dubartiin takka yoo dubartii Suudii tana keessatti yaani dalaydu yoo Arabaaf kennite birrii 150 fudhatti dallaalaa jedhamti. Wanni kun haraama. Fakkeenyaaf dubartii takka mana Arabaa yoo fidan birrii 200 warraa fudhatan birriin irraa fudhatanii dallaalli suni haraama moo haraama miti ibna deebisa. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافين أبولدي تينيا وانجتو نما غرتي بياربا dubartii takka ganda tokko geessuudhaaf yoo dubartii barbaadan nuulaalaa jedhaniin wayita kana fuutee geestiif isiillee waan nama amanamtuu taateef namni isiin geesteef ni fudhatan. Nama tokko irratti riyaala 200 150 ta'uu fudhatti. Wanni kun akkami kajawa jechuu tunni dallaalli gartee simsaarri haraami. Simsaara ta'uun hin barbaachisu shari'a islaamaa keessatti dallaalummaan gartee hin jirtu. Tanaafuu namni tokko gartee nama tokko namaaf geessee Arabarraa dubartii takka fuudhee geessitee jechuun deebitee gartee dallaalummaa gartee riyaala 200 300 150 fudhachuun hin jirtu. Tanaaf dallaalummaan shari'a islaamaa keessaa hin jiru mamnu'aa jechuudha. Akkas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أستاذ غافين كبا كان درجة فدين تريجرونا في الديب منه. إن شاء الله حدا كان عليه فتنا بدين كبا ورجع مسجد ويتي فوريجي إجارة مدرسة أتشمعنا ورجع مكان كوبوتة
koreenii masgiidaa nu bira hin geenye jedhu namichaan irratti argee ergeera jedha. Eenyuun biratti akka hafe hin beeku. Kun anarra diliin jira narraa baheera moo narra jira yoo sirra jira naan jettu ta'e masgida guruppii sana keessaa liiftii qabadheen jira waan ta'eef nama irratti ergu hin beeku. Kanaaf jecha masgiduma kana irratti yoon ergee ni ta'a miidhanaaf baazaan isaa kan laaqeera. Gabaabduu tobboleen tayyatu waan jettu masgida tokko fin gartee maallaqa ergeedha gabaabduutti. Wareegama waan biraa beena nuti. Wareegama gartee isin jettu kun gabaabduutti wareegama waan biraa waan beenuuf masgida tokkoon gargaare masgida kana maallaqaan ergeetiin jira. Namticha maallaqa fuudhi masgida kana ergi jeen namtichi aan erge jaa warri koree masgida maalleen nun geenye jaan. Mee sheekha dubbiin tun akkamtu mala akkamii narra jirti moodiliin tun ati siran jirtu ukti. Atillee namtichatti kannite uummanni nun geenye yoo jee namtichi yoo amaanaa nyaate gaafa qiyaamaa isaan gaafata. Ati immoo waan gartee rabbiif jettee kannite masgida kana gartee khaaliqaaf jettee kannite wani takka wanni sirra jiru hin jiru. Amaanaa nyaatee itti gaafatamaa jechuudha. Akkas garuu wayitee ergitoo namni itti kannite nama amanamaa ta'e yookaan amaanaa kan nyaatu taate ati irraa sin gaafatu rabbi subhaanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah gaaffiin qabaa gaaffiin kuusa akkanatti haqqi namaa tokko yoo namni nama biraa qabaatee nama harkatti badee guddaasa ta'u bucuusa ta'u laazima kaffalama moo maal fakkaatti isin kun haddaanaa baasan jedha. Inni lammaffaa birrii wayii waan irra barraa nyaatamu jira birrii 200 wayii. Birriin sun nama hojii galchanii fakkeenyaaf akka dallaalaa ta'anii birrii sana dubbatanii birrii sana 200 sana fuudhanii nama sana hojii sana dubbatanii galchanu jechuudha. Haraama moo halaala maal fakkaatti isin kun hin jedha. Dallaaluma gaafa jirtu boda. Dallaalaa sana Taduraa waan jette obboleeyyiin teenyaa namni tokko gartee wani namaa guddoos taate xiqqoo taate biicuu taatu walaa guddoo taatu wani namaa ta nama bira baddee dirqama kafalan. Wani namaa ta nama bira badde dirqama kafalanii jechuudha. Tanaafuu waan kana gartee kafaluun barbaachisa. Haqni namaa haqa namaati. Wanni haqa namaa kun gartee xiqqaatee guddaatee kafaluun dirqama waajibaa jechuudha. Haqni namaa xiqqaatee guddaatee galchuun waajibaa jechuudha. Tanaafuu san akkas taan immoo ta gartee ta dallaalaa irraa dubbannee jirra ammuma gartee dallaalli gartee haraami jechuudha mamnu'a jechuudha. Tanaaf namni yoo gartee waan takka horii namaa xiqqaa ta'uu guddaa ta'uu yoo sibira badee maadaama namni sikkannatee nuukaa isin jee sikkannataniitee waan kana nuukaa ijaan eega sikkannatanii nuukaa isin jaan ati immoo maal godhuu qabda inni ati godhuu qabdu jabeessuuf yoo ansan yoo inni san si harka badee haqni namaa haqa namaati rabbiin sin dhiisu amaana lannahu amaanaan gartee barbaachisa amaanaa teessuun amaanaan ta rabbiitis teessu ta ilma namaallee teessu amaanaan ilma namaa haqa namaa eegu haqa gartee namni sibira kaayee eegu amaanaan rabbiitillee subhaanahu wa ta'ala ibaadaa gartee jabeessu salaatu salaanni amaana haqni gartee namni tokko sibira kaayu amaana idan duuba haqa gartee ilmi namaa sibira kaayyate teessuun dirqamaa xiqqaa ta'uu guddaa ta'uu yoo si harka badee ati kafaluun kee dirqamaa jechuudha nahu haqa namaati laa yajuus haqni namaa haqa namaati rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa si gaafata gaafa qiyaamaa jechuudha san akkas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah ustaz gaaffiin qaba kana dura gaafadheen ture garuu naaf hin deebifne. Inshallah hadda kana deebiftan abdiin qaba. Wareegama masgida wayitiif wareegee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaaffiin qaba. Gaaffiin kiyya akkanatti obboleettiin tiyya wayii kana dura gaafattee laakiin isiin miskiinaaf kaayinaan jennaan fudhadhee jette.
achumaan warii gatii naan jettee namittiin arbaata akka meeshaa gatii yoo naan jettee meeshaa gaggaarii meeshaa natti tole yoo ta'ee keessaa fudhadhee kan feene gate bikka isiin gati naan jette malee fudhu naan hin jennetti maaseta natti qaba yoo fudhee waan isiin gati jette sa hin gatamoo waan hajame yoo keessaa fudhadhee rakkoo qabaa yoo rakkoo qabu taate hin gata addanaa baasaa ustaasa jesaa kallaa waan takka yoo isiin gartee waan meeshaa kana walitti qabdee darbii yoo kasin jettu taate gati yoo kasin jettu taate ati waan keessaa faayidaa qabattee jechuudha isitti himu ankana waan akkana kanaa keessaa fudhadhee jira jettee itti himtaa jechuudha isiin walitti qabdeeti gati siin jette haa darbi eega isiin darbi siin jettee wanni kun waan faayidaa yoo keessa jiraate maadaam ta'e jechuudha arabtittiin waan isiin darbi siin jettu waan gartee faayidaa siif qabu yoo keessa jiraate walitti qabdee keessaa itti himta kana keessaa fudhadhee jettaan yoo waan kana fudhatini darbi siin jette numa darbita yoo isin uma rakkoon qabu baga fudhattee yoo siin jette fudhattee yoo akkas keessaa hambifattee itti himta ammoo keessaa hambifattee itti himta walii galu jirra akkas jechuudha kanaafuu wanni namaa waan namaati yoo isaan gati jaanillee waan naaf ta'e keessaa fudhachuun hin danda'a jetteellee itti himuu dandeessaa jechuudha akkas tanaaf wanni jiru akkas ورحمة الله وبركاته أستاذة كينيا نقاف رحمن ربي بك جرتنا تسن الرها جراتو إن شاء الله قافين كبا قافين كوسي بكنا نجرو كانت أذان سرت دقاهما يرو أذان سنكين دلقار جراتشون دندا كنافو أوتوني كاما دقاها جرو كاما سني دقاها سنة ركالة مسجد ملي صلاة فبرين سجد زوري فان بودا أكسما أوتوني كاما مسجد دقاها جرو سنة سنة يو سجدي ركو قبا kun yeroo baay'ee gaafii natti ta'ee jira meenaaf deebisa inshallah gaafii lammaffaa immoo uffata yeroo marsaan ji'a namarra jiru qaaman dhiqatanii ittiin nashafatan kana gaafanni namarraa deemesi otoo hin miiccin yoo itti fayyadaman rakkoo qaba gaafiin koo kana fakkaata wajazaakumullahu khairan khayra jazaa wa assalamualaikum inshallah sinin jedha naaf otoo diinitti jiruutiisa odoo eediinsi jirtu yoo qaama dhiqattee qaama dhiqachuu dandeessa naziifummaadhaaf diini odoo si jiru qaama dhiqattee uffata san gartee itti goggoofatte san qaamni keeti diini si jiraatus diinummaan huccuun tuqin malee ati qaamni kee xaara dubartiin takka yoo heediin itti jiraattee qaamni si najisa wanni jaamaan jiru qaamni si najisaa miti garuu salaatan dandeessu soomanuu dandeessu qaama si immoo huccuu gartee firraa goggoofatteen qaama dhiqattee huccuu san xaara san akkas taan gartee taa salaataati salaataati mana kee jirta masgida irraa yoo iqaamu jiraatan yoo subiidhaaf masgida iqaaman ati kaatee messengeran dawwalin haate subii rakaa lameen subiidhaa odoo isaan achi iqaamanii ati salaattee mana kee jirta salaattee subiitee salaatuu dandeessa akkas waqtii ta'e السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذتين جزاكم الله خيرا الدنيا والآخرة إن شاء الله قافين كبا قافين تيس أكستي واي سومنا رالالتستي dubartiin soomana qadaa qabdu shawwaaliin keessa qadaa yoo deebiste irraan qeebala jiran isiin lammata soomana keessa ilkaan kolgeet kalee deebisneer shaabana keeysee kafaltirraan kafalamu dubartiin takka yoo gartee qadaan irra jiraatee shaabaana keessa qadaa kafaluu dandeessi wani dhoorkaan jiru ilkeessu akkadhu kaleellee numa dubbanne aduu jedhataa qallee isinii ergu jedhaan eega kana namni hin dhumne jedhanii kutataniitiin yoo dhufiinsi isaanii shuurii ta'e yoo biraa keessa jechuudha bilbila nama biraa keessa erganii meena as ergaa lama yoo ara mashaqaa sheekha mashaqaan kaayina warri messengeraa guyyaa asirra dhabuutiin jira maqaa isaati
sirra jira wanni isaa telefoona sanirraa meseenjar fuuldura afaa sanirraa qabu tokko irratti jiraatu warra jedhu. Irra deebisi. Kan amma nagaan harkadha egaa meseenjara kanarraa irraa wal loluu si dhiibanaaf isa. Gaafii itti aantu ceena. Aloo ammise kanatti waraabutu jira barookti deebiftee nu dhooyte. Ayyeen dawwaliin kanarratti dhiisi. Ayyee. Namni hoggaa yoo taraa takka isinirra cufame namni kun maaliif cufee yaada bulayyan namatti hin deddeebisinaati. Namni kun laata maaliif waan kana firra nurratti maaliif cufa jaati yaada. Rakkuma jirtuutu isinirra cufsiise malee namni bilbila namarratti hin cufu. Rakkoo nama kana cufsiifte san hubadhaa osoo hin deebifne duratti lamata. Yoo laafii gubbaa tarii ka jiraannu taate telefoona kanatti waraabu jiraachuutu mala achuma dhaaba. Akkas gaafii itti aantu ceena. Garaa qabattee osoo waa hin dhibaminitti daa'ima garaa jiru kanan na jalaa miidhamaaf jecha soomana kafurtu yoo taate galgala yeroo silaa namni faxaru sanitti isiin dhihana nama tokko gahu baaftee nyaachisuu qabdii soomana kana boodallee qadaa kafaluu qabdii jennee baranne namni irratti gale tokkollee kasoomanuu hin dandeenye akkasuma yeroo galgala namni faxaru san irraa baasanii akkuma dubartii saniititti waan dhihana nama tokko quubsu irraa baasanii nyaachisanii jenne hukumiin tun garaagarummaa qabdi moo waluma fakkaatti bootan itti ifanaan tahi. Namni tokko yoo garaa qabaatee ulfa saniin irraa miidhamaa kan sodaatu taate soomana ni fura galgala waan nama tokko nyaachisaa jettanii nyaata. Akkasumas booda qadaa baasaa jaarsi dhukkubsataan jechuun jaarsi soomanuu dandeenya illee akkasuma nyaachisa jenni wal nuuf fakkaatte moo adda addaa. Ikhwaani wanni jiru dubartiin ulfa garaa qabdu. Wanni nyaachiftu maaltu jiru? Fi ammallee jaarsa gartee dulloomee beelan dandeenye. Dulloomee jaarsi beelan danda'u. Soomanuu hin danda'u. Kuni guyyatti miskiina nyaachisa. Miskiina nyaachisa kiiloo sadii ta'e amma miskiina guyyatti nyaachisa yookaan am 30 walii qabee nyaachisa. Namni amata gartee umrii isaa 90 dhibbata keessa ta'e soomanuu hin dandeenye. Dubartiin immoo ulfa garaa qabdu ilmoon irraa rakkataa soomanuu hin dandeenye ulfa garaa qabdi soomanuu hin dandeessu. Yoo ka soomanuu hin dandeenye taate maal gooti? Furteeti gartee miskiinaas nyaachiftee qadaa baafti wanni jaamaan jiru. Furteetuma qadaa baafti. Wanni isiin nyaachiftu hin jiru. Uummata dhiiroo akka waa nyaachisan hedduutti yartee xiyyaar jedhan. Kanaafuu hukumiin akkasiin jirtu akkasii ukti ta'e. Jaarsi wanni nyaachisuu soomana deebi'ee kafaluuf hin deemu nyaachiseemi. Akkas. Isin soomana kafaluuf ta'e maal goote? Kafaluuf ta'e maal irra nyaachifte? Akkasii gabroota rabbi. Kun nama akkanumatti yeroo hedduu ture yoo taate nama soomana kana qadaa soomee kafaluu hin dandeenye yoo taate tama galgala hunda nama nyaachisan saniin irraa baati moo akkamitti ilaalamti? Gaafin kiyya kalammataa ammoo kitaaba huruufatii fi kitaaba zikrii jechuudha. Dubartii yeroo heeydin itti jirtu yoo harkaan qabatte homaan qabu akka quraanatii miti jedhan mee kunillee akkamitti ilaalama? Kitaaba huruufaa fi kitaaba zikriidha yoo harka qabatte akkamii rakkoon qabu ukti ta'e. Qabaddu quraana warra kilaafaa jira warri gariin qabatti jaani ala kulliyaa lakka gartee jumhurri karaa deeman irratti yoo deemnee khilaafa keessaa bahuuf dubartii yeroo dhiinitti jiru yeroo gartee darsii qaraatu tafsiira yoo qaraate quraana yoo gartee gizee baaftu qabattee qaraate sanii alatti gizee dhiinitti jiru hin qabatini san turra gaarii addaruuraatu tubhiyul maadhuuraat khalaas yoo rakkate namni rakkoorraa qabate. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ توكينا خبجمتو تجالتمتو ربي نسن الرجالتو ما شاء الله تبارك الله سنين جنة والله سرتي سن الرفا جرا واحد سن الرا براتار واحد سن الرا أجيفتار ربي من داك سن جنة سن يكفلو إن شاء الله قافي جباب دوي كبا نس قافين تيامالي دا جنان درسي لي الدادا كان يودك فنو يرومنا fincaanii qulqulleessinullee ni dhaggeeffanna jechuudha. Darsii kana keessatti maqaa rasuulaa dhahuutu jira. Diliin nurratti deemu hin jira jechuu barbaade. Gaafiin lammaffaa ammootu kitaaba tokko kan qura'aana tokko namni yoo naa kenne qura'aana kana masgiidaadhaaf yoo kenne ajriin eenyuudhaaf yaa'a jechuu barbaade. Barakallahu fiikum. Jazaakumullahu khayran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namni tokko yoo quraana siif kanne gabaabdutti quraana siif kanne namni san siif kanne quraana ati fuutee masgiidaa yoo kannitee quraanni san masgiidatti haqara harfette suwaaba ni qabda ati isiillee 9 5 8 7 7 6 أيه ألو السلام عليكم أيه ألو السلام عليكم عليكم السلام lakkoofsi أنا محمدين gaafii qaba. gaafadhu أيه أنا سيه Eenyuti? gaafadhu nje gaafadhu gaafii qaba. أنا سيغنوي أنا محمد Wanni isaanii ilaaluu jira kan kaafne isaan marra na biraa isa fakkaate. خانس محمد Facebooka illee dhaggeeffachuu. خانس محمد يتدى والتامي خسادي دبدو gaafii yoo gaafadhu 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 booti. Ayee gaafiin kiyya waa'ee salaataa irraa أيه fakkeenyaaf salaataa shanan salaataa sunnaa ilaalchisee rakaa 12 irraa. Fakkeenyaaf salaataa zuhrii dura odoo zuhriin salaata rakaa 4 jira. أيه Ani gibee hundaayyuu salaata rakaa zuhrii arfan duraa kanan salaatu maalidhaaf yerootti fayyadamuudhaaf kan hundaayyuu ni salaatu jechuudha. Kan ishaa'illee magriiballee rakaa 2 sanin salaataa rakaa arfan tanammoo ta zuhrii duraa tana yeroo hundaayyuu salaatu jechuudha guutumaan guututti. أيه Amma asitti maaltu narra jira? wanni jiru ukti أيه Gaafii lammataa immoo fakkeenyaaf yeroo amma salaata kan amma dogongorree faasumaan dogongorree sheexaanitu waffaatul kannaasi namatti taati yeroo salaannu kan amma yoo dogongorree shakkii nutti dhufe salaatti dojesaawi goona. Fakkeenyaaf yeroo dojesaawi goonu kana cadhisnee tumaan ol jennee gadi jennamoo amma yeroo suduudarra jirru subhaan rabbil aalaa jennamoo cadhisnee tumaan ol jennee gadi jenna. سبحان رب العالى سويد ساويرت Yeroo suduu الجاني جاون انجرتو صلاة كيسة كما ستيبين شفتي وان كيسة جان كفا صلاني jechuun amma fakkeenya dogongorree yeroo suduu jasaawii buunuu jedha. Musanuu gaa subhaan rabbil aalaa ta'e. Akkuma salaatu sanitti jenna. gaafitaan maal jette gaafitaan sin deebifne ta duraa Makkoo Mukhtar Khadija lakko isii qabadhu laal maqaa Amaareenyaadhaa kan lakko isin ergaa obboleeyyiin teenya reefu waan jette darsii hedduu hordofnaa darsii tafsiiraa haa ta'u ta gartee ustaazoonni gartee muhaadaraa godhan haa ta'u gurra kaayyannee sagaraallee dhiinaa dubbiin tun akkamiidha waan kana yeroo hedduu deddeebisee jira sagaraatti ol hin seenina darsiidhaan quraanatee maaltee sagaraan ol hin seenina darsii sagaraa qulqulleeysaati gabbaatee alatti caqasa ala gizee waa xalagaa caqasuu dandeeysan walaakin sagaraa keessatti hin caqasina هذا بس الله وبركاته بارك الله فيكم جزاك الله خير أستاذ غافين قبا غافين كو تكفا واي صدقه را صدقه ها كورا المان سبيو مان درادو تيترتي اوبلانكو يعني صدقه رباسو ورقي قبدي ورقي كون غدغورين صدقه باسان انجت داولتن موبي الانجرا جنا ورقي كغورتين باسني بري انسين ارغا بري كوتين باسين جدين ينا صدقه كو مالت لك هما اني لازم ورقي يعني لازم خسي دنيا سيرا ورباچس وبريتو الراس دقا دابا غوريتين باسا يتيمره انا باسا انا خيمه مالك سير جاي باسنين جاي dura ukhti sadaqaan baaftantun sadaquma nama nyaachisuu deemtammoo sagadaqaatam tak sadaqaa namni 40 jee gisee namni hunduu 40 baasun takaa jira ta'u manni aadaa godhate baaxilan jirtu takkasani sadaqaan akkuma lafaa kaatanii nyaachiftan odoon ta'in haadhateessan yoo kaduutu taate obboleetiin teetis achi daaba gurgurtee sadaqaa baasurra ati ergeefe isiin yoo gaawtees sadaqaa gartee sadaqatul jaariyaa godha sadaqatul jaariyaa masjida faa waa bituu quraana bittanii hayyoo ta'e irraa gartee kaayuufe kana anyamni nyaatee gartee waa takka sagaruma geeysa namni hello alaikum salaam
نجا أيه مال جت دي قافي قباب دو تاتي قافي جدًا ديس قباب دو شورتي ها هاي قافي دو في مالك مبروك انت قلت كركرجا مال نقاب وفجوته مبروك من زمان نقاب وفجو غاني دنديس واجب مو سنة نقابني واجب مو سنة دا علماء ورّي قرتي واجب جيلين جرا ورّي قرين قرتي سنة ورّي جرا ورّي قرين مو يو قرتي إسين فتنار دوبرتين قرتي يو خفولي ببريدو تاتي أنا كابو فتي ديمتو يو خان جني سينا جاني أكاسي وقتي دي أيه بليتين تاني صدقة جارية ما سير راغون ينديس مسجد القرآن بيتخاو مسجد وافو أكس ينديس خلا أيه صدقة الجارية ويتقوتن نجى مالك خيسن كرتي كبلاشين كونه وأم فايدة كبدورتي صدقة الجارية أبا خيسن الراغورا نمني غافي لبورا اسمي جرتو تفردي دا مبروك إن دولنا إمو في واتساب ينجينا دي دايركتي دولا غافر دا ما غافي تغافر تمتين برا جرتو دي بناتي وري واتساب إن دولتا وري مسنجر إن دولتا نويكتا يو فردي كباتن دايركتي دولا كده جنت لما سلكي كندا جمن يلا غدنا سلكين دنيا درانو تكو يغت اگا غالتي غدو دي انت غلاني فونان درانو غدين ديمت دينامي لكن يجرن سلك تليفون رد بقول جرني The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. لما فانكر بارك الله فيكم جزاك الله غافي نبلي تنيا فتي جرتي غافي براچينا ان شاء الله وريدا ولتنكون ما يقدامي أبليتي تنيا چالتو تنامنتي ما غافي ت دي بيسي غافدو ان شاء الله سجلا خاصون دي نغو شيخاتو نور بيسو جرانته ورا من تمرغي خيسن گجلو يگمال خورر خينا جالا الله وبركاته ان شاء الله غافي قبا غافين تيا ما فكني هرياتك يو قبا ديچو هريان تيسون تليفون كيس انا مكيتي اسو ان ارغيني تكاو سو اني نمني كيس جرو هنت له هنمني شلتيو انا هاسوف سيبتي ولين هاساي وان برباد وان سلا ولين هاسوف ولين هاسوفني ديلين انو الرجرتي ديلي قبا وانتكم مو عادي يعني دي نمني تكون اوبا اسو ان فكني من هريان تيا نعم سرت أيه ريانتي يمي أبي تطرديس كتيرتي عنكو بهين كابو نرد بسيط وسوان نارجين يو جات بسيط وان هاسي أنا منك كيس نجر سأي يو هاسي دلين إنه نرد دلي كابو نوديسا نقارب تبيت أدبيني جبادتي أما نما تقول جوزة تقول جرتو خنت نمي جوزة جتنا كنتين سويت ما هاسي دلين نكبار والله جتون تلفونا هاسي سجرتي سابتين هاسي سجرتي إذا يصير فوته أستاذ تخنته أستاذ قرتي وجاسون انتوقع جتون أتينيو يتفر أو بتشون يصير رجلا يوم مو قرتي بيخا تلفونا قرتي الكافته تياسويته يسمعنا سويته وان يسينا سويته لعل نمني برا قرتي لقي فتاد يوم مو موبايل كنا خافته ودما سيستوني أو تيو تخنته أتينيو يتفر أو بتشون تركمزيت كمتي نمن بينه جاسون نمن كمان نمن بينه جاسون انتو نمن بينه جسين ناسون نمني كنا معلومة بوليس ربي سياقة جلشوا بران جنو جارسوما ربي سياقة جلشوا نمن بران جنو أسنسي چونوچين نقطة Ochiti olibasu echu ega aso usted bantedi nama bira bansifte mawari si bante tana oji aso iti sigalema
akkasi citii ala gabbaasu waadaa eedan waan haraam kiyyaa jaasuu jiran jalaa baasu jechuudha. akkasi Haraam inni akkasii. Ayyee gabroota rabbii nu eeggadhaa mi waa xiqqoo nu jeequ jirtanii warri bilbiltan kun gaafii laala suutuu laata kan. Waa bilbila walii hidhaniiti akkasitti gonni godhan isittis walii hidhanii kaanis walii hidhanii kaan taa'ee caqasaa isaan asii haasawan. Daayibarti godhan. Akkasi. Laala. Akkuma irraa taa'anii. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaafin qaba gaafin kiyya kayyatti obboleet. Gaafiin dheengaddarraa kaafnee hanga irraa gaafachuu jirru gaafuma dubartootaati baay'inaan gaafii isaanii dhufu waan ta'eef hoggaataan gaafii jammaata keenya dhiiraa nama tokkoon naa ergatan dubartootaallee nama biraatu erga. Har'a immoo obboleettuma teenya fatiyaatu hundaa walii qabee bakka takka naa erge tamtu ta dhiiraati tamtu dubartiiti addaan hin beeku. Irrumattiin tuqaa yaa rabbi tana ta dhiiraa godhechaan irratti tuqa tanuma isaanii taati. Tana ta dhiiraa godhechaan irratti tuqa tanuma isaanii taati. Kalee namni tokko gaafatee ture gaafiin deemtu akkuma jiruttuu guututti maaliif ta dubartootaa qofa taatii jee hin deebifneef kaleessa. Saniifuu amma addaan hin beeknu nurra laayinaa isin hin jenna akkuma jiruttuu gaafiin guutumattuu tanaa ta dhiiraati tanaa ta dubartiiti addaan hin beeknu bakka takkatti ergamtee cuftii walitti dhaabbattee jirti. Hoggaataan nama tokko tokko nu erga har'a immoo walitti dhaabbattee jirti akka jirutti. Laal warri nurra dawwaltanii bilbilaan nu jeetan gaafii dilaganaa nu eeggattu ni gartanii gaafiin tun sanuu tan daqiiqaa dheeraatti akka jirutti. Saniifuu nu jinqinaati isin dhiifama nu godhaa miseejii fi maal miseenjaraa fi waatsaappii fi jinni tana nurraa dhiisame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii qabaa gaafii kana sinirraallee gaafadhee ture. Naaf hin deebine isin salaabadde inshaallah rabbiin najaa keessan zaannataa isin deebisu. Gaafiin xiyyeessan tokkoffaa akkana jetti. Dubartiin takka dukkaana bantee jechuudha. Dukkaana bantee hinna dubartii aroosa fi yookiin takkanumaan dibattu yoo ka dibdu taate haraamamoo halaala rakkinna qaba. Gaafiin isa lammaffaa immoo ani yeroo hedduu dubartiin takka yoo gartee mana hinnaa dubartiif diddiban gartee bantee yoo dalaydi akkamiidha dubartii heerumtufaa akkasii gartee qalama dargootee irratti waa akka tabduuf dubrii wayita gartee heerumuu deemtu babboontu san waata gara koon qabu hinnaa gartee fuutee yoo diddibdeef taaruudaatiif tolchuu jirtaa babbareechite maallaqumatti harkatta maalleeni gartee halaali umara koon qabu. Bareechuu qabxiif jechuudha. Qalamni kan fakkeenyaaf bishaan yeroo waddaattu jalan kun nefaa bishaan akkas akkasii fa'aa ta'e. Kuninna qalama gurraacha gartee yoonni bishaan qeensa gartee bishaan hin seenne akka amooraan faan salaan isii baatedha. Dubartiin amooraa dibattee ni salaata yoo itti hiyibdee jirti salaan isiin jiru. Innaan qaama diimeessa malee fiirran taa'u. Fiirran taa'u. Qeensa gannaqa bishaan hin naqa. Maashaallah kamii laffaa katabatan kun hirpha duubaa fi kan harka kana asirratti kan oolu. Kalam hinanga wata kara kongo busa masyaallah godee ture kafiila kiyyaa wajjin jechuudha. Umraa sana kara sadii godhe arfaffarratti harmeentii dhufuu waan hin dandeenyeef isiif godhe umraan isii kun akkamii isiif gahimu rabbiin irraa qeebalamu akkamii gaafin tiyya tana fakkaatti kafiila hojii goote tara sadii tara taanummaarra umraan gartee ati gootu yoo obboleeyyan keete abbaa keete jaarsa keetii hojjite naam achi booda yoo abbaa keete obboleessa keetii fi jaarsa keetii hojjite ummateetirraa goote naam sanii achitti umraan hin jirtu gabaabdutti. Dirqama namni umraa godhuu barbaadnaan dura aanaa barbaadachuu qabu. Akkas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin qaba gaafin koo salaataa supheeti jechuudha. Araan mi guuttadhee tanani ka'ee araan mi yoo ishiin iyyitu yoo guu salaatee jedhu ega sanii shi'aan illee warra shi'aan illee iyyee azaananii jechuudha. Silkiin illee azaane jechuudha. Achumaan anti kikkilitti hin jiru jedhee dhiisi. Yoon barii ka'ee sa'aatii ilaalu sa'aatiin kan koo sa'aatii tokko fuuldura kaatti jechuudha. Osoo sa'aan salaataan gahin sa'a tokko duratti salaate jechuudha. Maaliin godha amma salaata sana deebisuun qabamoo maaltu naan malaa jechuudha. Gaafin lammataa immoo shaabana jechuudha. Namni tokko yoo gartee odoo sa'aan hin gahin
ساعة كدورة تيو غرتي خسلا دوتاتي سلام نسان جرو سبي تكمال بنا شروط صلاة را دخول الوقت النجر شروط صلاة را يرون غرتي سينون برباجزا تنافو يرو صلاة دورة نمني ديك صدام دورة ساعة كدورة نمني صلاة زوريس عصريس مغربا في سبيس صلاة نساء باطلة لما ده صلاة يجو جي شعبانا قافة أيه الو بس ايوه لقينا السلام عليكم استاذ وعليكم السلام بس لقينا ده في التيمو في جالس منو تري مدينة مو تصدق أبو نجزي مرت يكون الراسا في متى يوم قامت كراسي رد ابو برباد يفهم اسمه جو كيا أسمع ده كيف فتو مسنجر أنو تين دولين أسمع نو دفته أيه دبا فتو بس تكون كاسمس اسمرت تكون كاسمس استاذ والله قافي انا فهمت أيه سخي سمع يسنة تو نمر أولتين بولي ملا الو التيمو ايه شيل عندك قوية أنا كرج نو سيدا جاتو فيا قافين قارك إلى وجهني أمرا قشون إنسان كفيلة وجهن أمرا قشون إنسان ده مبكر أنا هناتي مثلا أنا من تبع كفيلة يو بير مثلا مثلا يو فريش وجهن وقاون ده يوم أمرا قده أمران كي أنا رأي بلا ما ممكن بلا ممكن انجيرو كبي كي بلا ما انجيرو لا واتساب إن شاء الله كفيلة وجه قافين تلتي قافين أيوة السلام شكرا جزيلا أيه أبا منا لا لا داخل جوجو تنجي إيروما تيدك وني فردين سنة يسنو ما خيسو ما يسنو فرا ما يدارينا أيه أنا تنبو خديت تليفون أنا فرا تفهمي هلو يرو نور راجل إندبت هلا السلام عليكم قبل شرب بيتو وعليكم السلام ورحمة الله كم جبت المستشفى؟ والله قافي في دي مجر إيه قافي سنة سنغافة شو سنة اللي سنة قافي تاك كبا قافدو كبيرة نجا كرنا إيه سنغافة قافدو قافي تيا يجوا ما بتني في إمام نيجي كذا نعم نسوق ما من سوق إمام تيرate makanya saya malam ini tadi sambo dem rahi kate imam ni jala salam mate sambo dem motu na berat fit ni imam mi sani tirat imam mi sun motu imam to fi dan dan ni gafi dan nadi naman to Allah ne vitani to ka jo to asit ni jani imam wajhi date imam ni jala salam mate bod diye bi imam mi bon kamal to إماما وجي صلاة إمامني سدرات فتاة أتركها لمن بودار جزء أتولكات خبرات ترجو دنديارا كزيمي أكسيا itu sama imam tidak deh imam rakaat kalau zaman itu ada kan jadi akas umara ko ngam nagay nara salamat apa yani motu hari aye amara gay nagay sa ko sibe kan nama wala me yende anin adiro sheekha dhagay fadme akininje yo imamni rakaat ko dura salate ati raka lamma farra yo da qabat yo zuri tate isaaf gize inni garte sif isani bafrafa sif mek lamma kasibidi sadafa gize isam fitan ati garte rakaat ko siyaf lamma fa rakaat ko siyaf isani mo salam fatan 7 1 5 6 7 8 7 6 namni bira duba yo sitti da tesi kuban gamne numo dande amoni dor kanjiru وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الحمد لله كغاري جر
قبض أيه أيه جلا غاصة الو الو اوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شريعة في البيت يوقع تمنا مرتيمو ماليت من مرتي قاعدي خبروا بيها قاعدي برا يتمو من مرتي يا في قبضه ايه قاعدي أيه اي غافر ايه لكي كجرو dia umat Faranji kana yero somana kana ummati kun kullaya yero kun aduda awo fira no azbe ka kullana ma demo jallalu wala warayno le nama jallal to kana akamitini somni kun akami sajiru kana singa fakiba samara laftini bidi faranji kun umma garte dubri kullu ma garte wit duro jajjani laftini somana akam taana daga babdutti ati ganga dandeessu juma qaqqabi gaa dubra faranjii yoo isaan liblib jaanii isatti lallaalin soomanu jirta jute qabda juma qaqqabadho ati gartee lipi yoo gartee dafiituma iyo gaddeemi lafa gaddeemi rabbi isinaa gargaaru dubbiin jabduudha inshallah يا بليتي دي دلها خلنا نديرسيني هاسو قباب زانورا أسر رمال قلتي جو جيران أسي غافي تولا تكان نبرة جرا وري غافي ساين نبرة جرا تونو إيكتن إسين كتر ولون نديرسيتن خاصة جرا مال قلتن جا مشاكان بات يمر قاعدي تي مثلا غافي دلها كنا أنا قاعدي رتي مثلا نبغى جارسنا راي خير شوني دي من قاعدي ركو دلها أنا قاعدي تي مثلا نافيشيني قاعدي متبعي تاوان إسين غافتن ديمسا شيني سني ديمسو جرا ماله ati dubbii jaarsa maraa أجان إسين باسون دندو وان سيدي بيكو فرّا غافتو yoo sii ta'uu baate damba'uu ni dandeessan isheen asii mutniin gaafadha gaafii ta'e inshaallah ayyee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu gaafa heerumtan sheekaan hin mari'attanii bakkuma arkitan seentan dhugaa dubbiin jabaatte kara sheekaas deebitan dubbuma ajaa'ibaati yoo hiikkaanis geesse kara mana murtiiti gaadiin hin jiru ayyee sheeka waan jettu buleetiin teenya tun abbaa mana isiitii wajjin hedduu mataa jabaata أزبوط تليفونك في فدني مع السلامة. يا أبوي دلوقتي تليفونك في فدني. Bluetooth device is ready to pair. أبا من يسيتي يوجين هدوم تولي جباتن الماء أي سمو سيد من المدادات. أيرم تفر. ورساني خريستانا. إساك عادين نخابرتة مالك سنين كبا تناز نين كبا سنين كبا جت تخجبه فوده. يجت تخجبه فوده بود وني خجبه سنون تكلم بكنجرتو. isin firra biyya baateetti maallaqa asii dalaydeetti ergitee mana najaareetti ni sanin nyaateetu mujalja haadhati jeneraal yoo jeen laaluu fi rakkoon akkanaa tanan irra jira maaltu malaa itti gaasheefame antumuu qaadi yoo dhageesse immoo waan jennu nuti isii abbuma fedhe yoo ta'e yartee amantee Bluetooth device is connected successfully. jaarsi kun maallaqatti ergitee eega gartee duraa nyaachuusaa eega beeytee itti erguun qabdu ammaas ka masruuftu isii miti isaa masruufuu qaba maallaqa sii guduunfattee jabeeffachuu qabdi yoo gartee akkana gartee isiif hin taane san gartee adda bahuun mirga isaaniiti gartee qaadii dhaqanii akkas isii gartee qooysa maallaqatti gad ergee gabaabduutu akkas yoon dulloomina kabajanii kan na cinqitaniire dulloomuun fedhaa'u dafeetti hayyee areedan qabatanii walleekam jaabna gootanii si'a areeduma rabbi naa baasu yookaan arrii dafee natti haa baasu jettee lolu jiraati naa kadhaa lamaan irraa takka yookaan arrii baasu yookaan areeda baasu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu gaafiin akkana jetta. Dubartiin deette takka bultii 40 malee hin salaattuu quraana hin qaraatu hin soommantuu jedha. Akkasuma bultiin 40 kun naannoo tokko tokkotti aadaa ta'ee akkasi baratamaa jira. Akkasuma mootuyyuu akka kitaaba najaasa tokko irratti nu barsiisan bultii 40 jedhanii nu barsiisan.
Sheekonni gariin immoo tuyyuu wanti bultii 40 jiru hin jiru guyyaa dhiin irraa dhaabbate sanirraa guyyaa 5 maan taane 10 maan taane 7 maan taane Quraanas qara'uu dandeettiin salaattis nuun jedhanii kanaaf mee adda nu baasaa sirriitti akkuma jedhame bultii 40 moo akkuma dhiini dhaabateen salaatu soomus dandeessi. Dubartiin takka gartee deeysee guyyaa 15 20 30 35 yoo dhiinirraa dhaabbate salaattee soomuu dandeessi. Malee guyyaa 40 qofa gartee 40 malee guyyaa 40 malee salaattoonni jaamaan jiru. Wanni tirarraa dhiiga isiirratti. 40 teenyaadha malee 40 gartee 40 malee salaattu jechuun miti. 40 duratti yoo xaarattee salaatti. Dhiinirraa dhaabbannaan yoo 40 hin geenye dhiini katitee butaate. 40 irra gartee irra gaayaan 40 irraa dhaabbatee dhiinni gartee qulqulleeffattee qaamni isii kasaalaa goggogee bishaan xaliilli dhufe yoo qaama dhiqattee eegas booda guyyaa 2-3 booda yoo katti dhufu taate san dhiiga diimamu maali waan biraati san akkasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni tokko fakkeenya sheeka namni tokko fakkeenya dubartii 2-3-4 jedhanii jami'an yaani salaatullee yoo salaannee jenne dilii ni qaba hin qabuun homaa hin qabuun yaani jed gaafiin kana jed gaafii lammataamu warra idaatanii salaatullee yoo salaatan rakkoo maal qaba dubartiin salaata gartee layli yoo jammaan salaatan uma rakkoon qabu dubartiin sadii fi kana imaamu marra godhe lolee naa malee imaamu waliin isaanii takkumaa jechi bee salaachisa ni salaachifti. Jaarii gootee salaatti immoo yoo dubartii qofa taate jaarii gootee salaatti yoo dhiirtii nama sana dhiyaachuu baatte. Akkas. Niqaaba amma fakkeenyaaf Dubaay kana keessatti biyya Dubaay jedhamtu tana keessatti hedduu namni niqaaban uffatu fuuluma banaa deema. Yeroo garuu irra caalaan ni uffatan diqqoma malee amma asitti yoo nu uffannee jennu ijoolleen isaanii maal gochuu niqaaba uffatanii nama gugurda uffata dubartii gugurda uffata malee kana dubartiin xixiqqoon uffattu jedhanii nu wasaawwasanii waswaasumaayyuu namatti ta'u nama deemanii akkanuma nu wasaawwasanii qalbiin nu wasaawwasamti meeshaa kun dalagaa ibliisaati moo waajibaallee miti jedhanii garuu meeshaa ka ayyatan umma deebite gaafin wasaawwasanii dalagaa ibliisaati gartee warri dubartii xixiqqoon fuula banaa deemuu qabdii rahuma isin godhuuf isin lallaaluuf dhiirtii gartee warri arabaa akkana jiru. Kanaafuu dubartii dullatti gartee hayyo guddoo niqaaba uffataa ajaa'iba kan kitaaba isaanii kophaatiinsa. Kanaafuu dubartii xixiqqaanis numa uffata niqaaba. Kanaafuu wasaawwasinii niqaaba uffattus uffadhu waqtii teenya akkas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Gaafin qaba Gaafin kos immoo nuti shamarran biyya arabaa jiru kun zakat al-fitr ramadaana keessa nurratti waajibamoo waajibaa miti. Yoo waajiba ta'e immoo hammamtu nurratti waajibaa nama akkamiif as keessaa kennuu dandeenya. Gaafin lammeessaan immoo kireemii dubartiin nuti gartee dubartiin biyya arabaa jirru zakatul fitri nurra waajibamoo waajibaa miti. Hay labsaat bee dubartii biyya arabaa jirtu zakatul fitriin irratti hin jiru jaani wayii dhageessanii laazima baafti isiilleen zakatul fitriin walaa biyya arabaa jiraatte biyya faranjii jiraatte afrikaa jiraatte bikkofeete jiraaddu zakatul fitriin namayyuu irratti gartee ilmoo garaa jirturraa Usmaan ibn Affaan baasa. Kanaafuu ta'e edana dhalattee guyyaa boru iida ta'e irraa baasan zakatul fitrii mush dubartii biyya arabaa tamaallaqa qabdu tagartee riyaalarra ciiftu dhiisi. Kanaafuu zakatul fitrii ni baafta. Hangam baafta yoo jette hangam baafnaa zakatul fitrii. Sani gaafin. Hangi baaftu namni isinitti baafta yoo biyya arabaan jirre biyyatti achi ergaatee biyyatti ruuza ta'us kiiloo 2 cinaa ol. Ilanga gartee kiiloo 3 yoo isin irraa baasan keessa sadaqaa isinii taati zakatul fitrii akkasi baaftan gurra isin calawu. Ayyee.
Inni fuulatti dibatan kun galgala yeroo rafnu fuulatti dibannaa yeroo ganama hojiidhaaf kan immoo fuula keenya saamunaan dhiqannee hojii jammarra jechuudha. Laakiin kireemiin kun jijjiirama ni fida fuula keenya irratti. Kun tagayyir kalqillaa jedhameetu nurratti ilaalama moo akkam akkami? Sadaffaa yoo naaf dandeessan immoo kireema gartee fuulatti dibatan kana kireemni gariin ka garii gartee nama aduun guyyaa xiqqoo gartee qushaashaa fi kana jiru gizee galgala dibattee ganama fuula isii kana kiliir godha qushaasha kana irraa baasa. Qushaasha irraa baasa fuula kiliir godha. Yoo gartee gurraachomina qabaattellee yoo dibattee ganama gizee firaa dheeyxoo fuula isii kana kiliir ka godhuu jira. Ka garii immoo ka gartee useetuma dubartii tana yoo gartee magaalaa gurraattii akka xiyyaa kana taate waan godhan dibdee waan warra gartee faranjiisan sanii yoo ka diimattu taate tagyiiru khalqillaa hin akkas waqtii teenya. Sanii alatti immoo waan akka gartee fiddibdee qushaasha fuula kee kana kiliir godhu digalee waan isa maadaama gartee rakkoon finneen yoo goote sanumaatee miti. Sanii alatti immoo gurraacha diimeessu diimaanoo gurni gurraachoma. Diimaan hin gurraachomu. Gurraachi diimachuun ni jirti. Akkas. Istikfaarri haadhaaf abbaadhaaf jedhamutu jira lubbuudhaan jiranuu zikrii jiraaf toobaa jiraaf gochuu hin dandeenya. Baarakallahu fiikum kanuma gaafin. Istikfaara gartee kophaatti ayyoo fi abboof godhan nagarre rabbuma kadhattaaf. Toobaan isaanii kadhattuus yoo isaan du'an yaa rabbi araaramii fi jannata naqii ni dandeessa. Osoo jiranillee ta'u yaa rabbi abbaa kiyya naa qajeelchii toobaa irra deebii du'aa inni garatta. Du'aa inni gootaaf abbaa keetii fi ayyoo teetiif. Akkas. Sheekh Ramadaana keessaa waan gartee afaan hin dhiqatan sana hin dhiqachuun akkamiin? Afaan kam? Afaan kanuma? Waan ilkee hin dhiqatan sana maal jettaniin? Kolgeeta? Soomana keessa kolgeetaan ilkee riguun ni jirti. Immoo akka hin gadi hin seenne eegu qabda. Yoo gad seene ni fura. Sanii achitti sanii shawaakkachuu ni dandeessa kolgeetaan. Akkas. عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ تكين جزاكم الله خيرا جزاك ربكم ما نسنيها كفلون هيمتي كإسنين جدا غافي تك غافي نمتو نغافته نمي نغافته نما دران كريستيانو مر اگر اسلامو ما دفه جچودا بريفم ما اني بريسه وهي رتي غافي سن نغافتن بريفم نقول اكن جدا فداءك ابي وامي يا رسول الله جدا بريفم كان هدون كين اتفيدمنا كاكا كي هدو هي كبيكول اقول له هاتو كهدو هي كبيكول اتفيدمنا يتال نغافته بريفم كان نتي تولي ايمو ركايت دي بريفم كان كي كان garuu ammoo hiika kana sirriitti hin beeku naa ibsinaan jette ana ammoo ufiiti yaa bakka hanqinna qabutti waan beekuuf jecha dhibbaan dhibbatti ofitti amanuu ustaazota sii gaafadha jedheeni mee ustaazota keenya hedduun namaa itti fayyadamna akkuma argaa jirtanitti hiika kana mee bal'innaan irratti nuu hiikaa isinii jechuu barbaadeeti fidaaka abii wa ummii yaa rasuulallah ka jedhu. Fidaaka abii wa ummii yaa rasuulallah jechuun lubbuun tiyya gartee si duratti haa baatu. Haadhaa fi abbaa kiyyarlee dalan sigalee siifin gartee lubbuu tiyya if kanna odoon an jiru ati gartee waan takkan taatudha. Fidaaka abii wa ummii Sa'ad ibn Abi Waqqaas saabaarraa warri jee gartee odoo Abi Xalhallee harki gartee odoo inni kana xiyyeewwanni godhu harkisaa laamshee rasuularraa odoo gartee eeguu jechuudha. Odoo rasuularraa difeensi misaayila gartee odoo irraa deebisuu jechuudha xiyyatana. Kanaafuu fidaaka abii wa ummii yaa rasuulallah. Haadhaa fi abbaa kiyyaan gartee si bitadde. Abuu Xalhaafaa akkas jechuudha. Akkas jechuudha utii teenya gabaabdutti. Ayyee Ramadaana keessa osoo soomana qabnu nama wajjin yoo lolle ni miidhamaa hijan shee. Soomana keessa ni miidhama. Soomanni ni miidhama in badu malee. وإن سابك أحد أو شتمك فقل إني صائم إني صائم. يوم نتوكو سياربس يوم نتوكو سيلولي أبو أن سومنا كبجين ديبسيني فان تكلهو نمني سومنا كبو نما عربسون تو نما لولون تو هاي أجايبا كبداو مار يعني قرتي دوبرتينيس لولون تو اللولون نمني سومنا كبو لأنه لابد أن يفرق
بين يوم صومه ويوم فطره ويا صومنا قبو ويا صومنا قبل دبرتين الدباسو قبتي ويا نمنو خنوسيتو ما كان ما قرتي صومنا قبل نما ما تشاولو أكنا صومنا قبل نما عرف ساولو خن الرادو بجوتين إن شاء الله كجولت أكام الرادو بجوتين أما هو فداك أبي وأمي يا رسول الله شوني تاتيين وجين غرسيسو يو غرتي نمني رسول الله جراته فداكان أما سام فداكو ولا بمزيفته ودن دايس قالوا بوتي دابا متاتي نما غرتي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فدا غرتي لبوتي فدا غوتي نما سان بمزيزو صلى الله عليه وسلم تنافو يرو غرتي حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اودي فمله فداك امي فداك ابي وامي افاني قفامتي حديث رسول الله دله وجسر كلامه صلوات ربي وسلامه عليه اتدلغون كم نما فداتي لكنه تتيون دلينو أفانو ما فداك أبي وأمي يا رسول الله أفاني قويدون تن لا فائدة فيه. دينا فارسون بيرنا من بافتو دينا فارسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ غافين قبا غافين تيالك كنا يتي أبولتي تيني تكتو بياربا كنا نتوري غربيات تغالي ويتا غربيات تغالي جو مجاتوكو ولت الأفني يروما غبابا كيستي نصوبي نشودي نفود أنس جالت ديمتي صوبامي تما يرو سني كان جاني تما نصوباني تنفانا غالي erga teerume boodan gaboyyaa 15 akkasumaan wajji haraamumaan turreetinin maatii keenyatti erganne erga maatiitti erganne maatiin illee addaan turaanuun hin jenneeti akka har'aa wajji bullee akka boroo illee akka iftaanii ni kaanuu godhanii amma nama sanan hin barbaadu yeroo sanis jaaladhee miti isumatu na shawwadeeti nama sanis hin barbaadu namni sun nikaa isaanarra jiraayee moonarra hin jiru akkuma kaleessa waliin bullee yookiin akka har'aa yookiin akka boruu nikaanuu hidhaniiti guyyaa kana keessatti mee namni nikaan kun sahiha moo akkam nikaa kana narraa buusi jechuu jiraan duras hin jaalanne namni kun nama dhuguse nama gaarii miti kana waan ta'eef nikaan nama kanaa narra jira moo narra hin jiru jetti baarakallahu أولاً دورة ملاباسودا إخواني دورتين نشودمني أكملتاني نما فرشودو نما انسلاني دورانو أكمي شودمتي أكمي ونيت أكمي عصوها وجيقبت تكسني وان قرتي شريان جتو ديفتني دي مسمار ربين قرتي ردي ما جي ديفتني دي ريد لاين قرتي سرر ديما رياتا سرر ديما نمني قرتي فرشودو إرتي فرشودو يتو إرتي فايدان كم نشودي أكمله سنقبان بديس وجد لغني زنا وجيقودن سنقبان والراس قافتني والرفودين خاقودي وهذا باطل لا أصل له دور كاد ونخني وانقوتن أجمان قرتي أجتو القافدا نوتي قرتي تنا زنان حرامي نخانا كسين جيرو أكا والقوتا أكسي قافي كنال لي انفينو نتولي هدونا مركبتي قافينا كنا مصيبة namni keenya kun iddoo takka beekta abbootiin teenya diin irraa fagaachuun isaanii dhaloota kana miidhuu jira. Hatta akkasi abbootiin keenya diin irraa fagaachuun jenereeshina kanallee balleesse. Amma dubri irra guddaan dhiirti dardari irra guddaan hin beekan waan takka irraa hin beekan diin irraa. Diin wallaalootu. Hadiiraa kunis taslaafuu dhulaalachuun beeku. Tadi dubartiinis gartee na shawwadanii fi nama harree godhan jechuu malee nama gartee namni kun nama dalagatu nama rabbi sodaatu nama salaatu akkami qorachuu dadhabde na shawwadee yoon jaalanne akkamitti shawwadaawu yoon jaalanne jaalatteetuma malee amma maluma gartee jalaa bahuu fi mala naa barbaadaadha malee namni kun isiin tun odoon jaalanne gurbaan shawwadee zinaatti godha abadan odoo isiin hin jaalanne shawwadee zinaatti hin godhu yookaan immoo yoo la'alla fuudhee mana geessee jala deemte onni jette akkasitti gartee shawwaduufaan malaa tanaafuu tuni musiibaadha rabbi gartee nu waaqa jeelchuu yaa ikhwaanii gaafii kanaa nuti nillee hin feenu tun tamataa dhufa nu oowwiftee wanni itti rakkannuuf hin jirtu irraa fagaadhaa waan akkanaa. Rabbiin waasittaruu malee wallaahi waan zina tun beekta biyya ol nu ga'u jirti. biyya irraa biyya qofaa miti wanni kun hedduu baay'inaan biyya keessa dalagamu. Biyya keessa hedduu akka malee. Abbootiin taatee fidaadhaan ijoolleen kannitu ijoolleen teessee isaa hin eeggattu. Isaan gartee gatiitti harkatan intalli teessee hin eegdu jala deemmatti. Isaan maallaqa itti eeguuf qabanii ta'aniin. Warri dubartii maallaqa irra barbaadulleen musiibaa
zinaa warri babal'isu wanni babal'isu waan akkasiiti. Manguddoo aadaan deemtu gartee. Hangas fidaa san fidaa wallaahi wanna kun musiibaa. Dubartiin nama isin jaalatte nama nagayaa ta'e numa kannu namni isin jaalatte. Tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Akkas isiillee gorsu dubartuma tanaahu nama jaalatte nama nagayaa fidadhu jechuun. Obboleeyyii tee taate intala tee taate ibsiin dubrummaa guuttee yeroo san wayita geesse dubrummaa wayita geesse haasawii waliin. Nama nagayaa dhiira kiyyibdu firraa eegi. Dubartii kiyyibdu firraa eegi janiin dhiiraanis. Nama fuudhuu fedhu sirriitti laali. Tagartee imaana qabdu, ta adaba qabdu, ta naamusa qabdu, ta afaan hin jarjarre. Sigalee ta salaata sii salaattu laaladhuu fuudhi. Dubartiinis gurbaa gartee salaatu, kan nagayaan dalagatu, kan nagaya qabu, kan gartee imaana qabu, kan akhlaaqa bareedaa qabu heeruun. Sanii achi na shawwadanii fi maaree na godhanii hin dalaytu. Ustaaza gaafiin qaba gaafiin kiyya akkana jetti yaani biyya ormaa kanan jiraadha abbaa manaa ni qaba haati tiyya rakkattuudha abbaa manaa kiyya kanaan mallaqni kiyya mindaan kiyya hangana jedhee irraa hambisee haadha tiyyaaf erga yoo ka itti himu ta'ee tarii hin jaalatu booda wal dhabna kan jedhu sobee mallaqni kiyya hanganadha akkasi dhossaa ergaa fi isa sobee dhossee haadha tiyya qarqaru kanaaf dilii ni qaba gaafii kiyya inni lammaffaa obboleessi kiyya haadha tiyya hin qarqaaru haadhumuu fi jechaadha. Ukhtii diliin qabdu. Si dalagatee dafka keeti irratti akka feete godhuu dandeessa. Jaarsee kasii ayyuu danda'u yoo inni masruufa si baasee atilleen dalagattee yoo hin daleedu siin jee qofa gartee irraa gartee sheerii qofa ni taaf. Sanii alatti ati daleeydee ummaa ta'eetiif hanga feete erguu dandeessa. Gabaabdutti. Waan muusaa rabbi jaartii nagaa siifaa kan. Sillee kan nagaa godhe. Akkasumatti haadha manaa isaa yaamee fi biyya arabaa kanatti jechuudha. Birrii warreen bira jiru kun birrii tikkeettaa kaffalanii fi jennaanii hagas dhufanillee inni haadha tiyyaa qarqaaruu dhabee jennaanii birrii tikkeettaa anatu kafalee dheeka warri an bira jiru kaffaleef kana anatu kafalee jedhee irraa fuudhee haadha tiyyaaf ergee mallaqa kanaan akka kafalee irraa fuudhee haadha tiyyaaf erguuf dilii ni qaba yoo qabaate addaan naa baasaa ni deebisaa fi waan dilii qabu tokko ofii kiyyaan nyaanni garuu haadhuma tiyyaaf erge waan ta'eef. Warra arabaa irraa fuudhetiin birrii tikkeettaa haadha tiyyaa ergee fi naas erge jeeni. Ayyositiin naas ergetteen. Jechuun warri arabaa tikeeta furanii kannaniif isiif ayyooteef diyyanii. Alhamdulillah. Wallahi naan galle dubbiin yoo haaretti irra deebine na daqiiqaa meeqa siigan achi haaretti irra deebine. Bira arma deebina. Tulaa barakaatu ustaaza gaafiin qaba gaafiin kiyya akkana jetti yaani biyya ormaa kanan jiraadha abbaa manaa ni qaba haati tiyya rakkattuudha. Abbaa manaa kiyya kanaan mallaqni kiyya mindaan kiyya hangana jedhee irraa hambisee haadha tiyyaaf erga yoo ka itti himu ta'ee tarii hin jaalatu booda wal dhabna kan jedhu sobee mallaqni kiyya hanganadha akkasi dhossaa ergaa fi isa sobee dhossee haadha tiyya qarqaru kanaaf dilii ni qaba. Gaafii kiyya inni lammaffaa obboleessi kiyya haadha tiyya hin qarqaaru haadhumuu fi jechaadha. Akkasumatti haadha manaa isaa yaamee fi biyya arabaa kanatti jechuudha. Birrii tikkeettaa kaffalanii fi jennaanii hagas dhufanillee inni haadha tiyyaa qarqaaruu dhabee jennaanii kaffaleef kana anatu kafalee jedhee irraa fuudhee haadha tiyyaaf ergee mallaqa kanaan akka kafalee irraa fuudhee haadha tiyyaaf erguuf dilii ni qaba yoo qabaate addaan naa baasaa ni deebisaa fi waan dilii qabu tokko ofii kiyyaan nyaanni garuu haadhuma tiyyaaf erge waan ta'eef. Ukhtii tiyya warri arabaa siif kannanii si'achoonni godhanii birriin kun kiyyaa isaan siif kannan waan sii kannan kana ati obboleessa keetti fiddee birrii kana gartee kiyyeettee fuutee ayyooteetti erguu ni dandeessa. Ibn Wali Ahmad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daataan sirraan dhumin gaa'isuma yoo bakka waayifaa jiraatte malee asiin isin daawwadhattee hunateetii olii hidhattee daataan sirraan dhumin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafin qaba gaafin teessa akkas jetti. Waa'ee hajjii irraayi hajjii iddoo aanaa aaliin na bira hin jirretti iddoo abbaan mana kiyyaa na bira hin jirretti hajjii jama'aan hajjuu ni danda'a. Jamaa dubartootaatiin hajjuu ni danda'a. Waan jettu gaafinti addaan na baasa. Gaafin lammata ani biyya namaa jiraadha. Abbaan mana kiyyaa biyya keenya jira jechuudha. Yoo maraa ni gala jedhaan hin galinnaan jira.
amma kanarratti marii kanaan dhiisee yoo hikii ol ka'ee gale maaltu narra jiraata kan jedhu gaafintiyaa inshaallah jazaakumullah khairan gaafintun akkanaa deebitu abdii qaba sa'aan guunne jechuu sekondiidha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. تدرا أجي قرتي ما برا أجي قدو بكا بانك بليانك جارسك بليسك إنجيرتي إندنديسو أجي قبا قرو إندنديسو تلمدا جارسك يقرتي أنا نينجلان جاني إنجلين جا أتي مالك تيرغاس لا نينجلتاني مالك الرادابي مصروف الرادابي قاتل راغو دي مالك أكا نينجلاجي إنجبو دبين لغان دبمته وغوزن دفي خوتو ملينجرت أتي مصروف التيرغاس لا نينجلايتشوني si qoyse fiif qoysiteeti deebite nin galaa ettan inni taa'eetuma gartee xuuxachu tuubbootti kaa'ee gara suudii kana dubbi ajaa'ibaati tuubboo gartee itti kaa'ee riyaala xuuxa inni idan duuba ati deebite nin galaa wayta jettuun eeysa galija gartee chuma taa'ii malee inni of fedhata biraa dhoysee fuudha maallaqa itti ergitu kanaan idan duuba maallaqa ifi itti ergitee deebitee nin gala gizee jetteen dubbi ajaa'ibaati taa'ii malee hin jirtu kanaafuu ati achuma gartee dulloomtee ilmoota kakaldallee kasaaraa biraati inni ta biraa fuudhaa kanaafuu harkuma keessanii filaaku jirtan wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum akkas dubbiin dhumatti. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ تكينا جزاكم الله خيرا جزاء إن شاء الله قافين كيا نم تكو يو اتصدقتني نم نكون يو شركي دلقي يمكن وانت أدد وربين جبو وانت ربيني جلني ربي تكنديسي جودا وانتو أدد دلقو كان يو أني رحيمة كتونس أكا حرامة يسني بيكا قرو يو والرحيمة كي يتأيف يو تصدقتي صدقان كنا أنا رتي ما سياتا أمو kan inni kan itti sadaqadhe kana wanta adda addaatiini farshoos haa ta'u wantoota adda addaa raagamaalee kanas dalagu jechuudha. Kana keessatti yoo ani itti sadaqadhe anarratti diliin narra jira inshallah ndaa. nama waraagu nama shirkii qabu nama xiyyaara hima murina itti itti sadaqadhe hojiini qabaayidha. nama waraagu nama gartee shirkii gurguddoo dalagu waraagu jechuun shirkii gurguddoo akkanaa rahima jaaniitti sadaqatan kun achuma waraagu waraagu kanaafuu yoo dandeesse daawaatti gootee bittee maallaqa keessan inni shirkii tanarraa dura gorsitee yoo isitti kakkannaa shirkii san irraa deebisuu yoo dandeesse irra carraaqe yookaan ammoo irrattuu akka jabaatu hin godhin maallaqa itti warra shirkiirra كافرتشي باسن ترويا ويا تكوني طلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاك الله خير أسان جزا إن شاء الله قافين كي أكنا جدا مية غرا قلتني صلاتين دندام أمون دندام فكين يبقى فتوكو أني ساعتي قلت دي ودادا مدامي نارجتي ورقي ملي ساعتي استهي قلتني hin salaatani dhoggaadhaan jette nu amma rifeensa akka qabannullee sibiila akkasuma mormatti illee osoo warqiin tahin waanuma arganne godhanna jechuudha calleellee hin godhan akkasuma gurratti illee ni hidhanna jechuudha kanaaf wanna kana akkamitti ilaallama shariyaa keessatti waan jedhudha gaafiin lammaffaa ka adaadaati ya fuudhe shari'uma tanaa hojii garsiiftan wanni jiru maadaamni arabaa kitaaba qofa qabanii dhiiroo kagartee sibiila za'aa yoo uffatan sa'a hin salaataniini sa'aadhaan kaja'u tanaafuu ikhwaani namni gartee baasa ajaa'ibaati za'aa uffatee namni salaatuu dandeessi dubartiin daabaanis salaatuu dandeessi callee adda addaa uffattee dubartiin salaatuu dandeessi wani dhoorkaan jiru wani dhoorkaa takka hin jiru akkas tanaafuu shari'aan waan takka hin jettuun faaya kuni. Obboleettii kiyya fuudhe osoo obboleettiin kee jala jirtuu fi haadha kiyya fuudhe akkasuma osoo isiin jala jirtu haajina biyyi naa ta'uu danda'a. Jaarsi obboleettii tiyyaa akkasumas haadha tiyyaa osoo isaan jala jiranii naaf ajnabiyyaa ni tahamoon ta'udha. Osoo hin jala jiranii? Osoo haadhaan sii jala jirtu osoo obboleettiin sii jala jirtu. Jaarsi obboleettii jaarsi obboleettii jaarsi obboleettii keetii beektaa nama hedduu badii dalaga.
dhugaadha shari'atti wanni godhuu hin danda'u si fuudhuu hin danda'u si fuudhuu eega dandeenye mataa banaan bira taa'an hin jirtu kalwaa hojii ba'uun hin jiru gabaabdutti akkas hin jiru biyyan nama hedduu agarree beektaa hin jiru haati manaa deessee obboleettiin ulmaa ta'ee suuraa dhuftee hojirafu sunitti obboleettii hojirafee ol feesee gaafa obboleettii garaan irraa mul'atu ta duraan jirtu san baasee tana hojjinaaf waan akkasiis jira beektaa namni keenya diin hin beeku nama imaan hin qabne nama salaannee fi nama maal hin taaneef dachiin balloodhaa jenna nama saalfannee fi nama salaannee dachiin isaanii balloodhaa jenna deeyitee qareerra deddeemanii jinni nu darbeen waan hin taane fi daddabanii nama sakaban xiyyaa bira deeyitee mataa ofirraa bantee waa agarsiiftee booda dubbii biraa gadi namana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أستاذ سكينة غافين كان كوكا نجدا مجايو تكا ريالا سعودي كما كرة كوت لكيسي من أنجارة تدرتي بودي أموتو ريالا كما تربانا أفكنتي ريال لكم نافوري رتي أبي سناكين جدي وسما يروح متى غافة دوسي كنو سما جتو لاكو سنجلا جيرتي isi arguu hin dandeenye maatii bilbilee maatiitti himadhee maatiin sumaa furmaata naa kennuu hin dandeenye sababii kanaan jecha ani mootu sodaachisaadhaaf jecha mana isiin birri ijaaratte san jalaa guba yeroo an jedhu namni ammoo lakki mana jalaa hin gubini jimaa itti hidhii jimaan hanga maatii isaanii isiirra hanga maatii isaaniitti rakkoo irra geessuu danda'a waan ta'eef sodaatanii sii kennuu danda'anii jimaa hidhinaan jedhu mee jimaa hidhuun kun karaa shari'aatiin maal fakkaata wayi akka nama mana qaalluu dhaqeetti ilaallama حرام وحلال يجوا رباديتي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسات في جماعة كم إذا درا على كل حال من ترى من يسيق بون دنديسو من يسيق بو من يسيق بون دنديس جماعة كم إذا ني ماتي زاني جماعة وتوني شركي جماعة دي من نسندقين wanni jiru uktitiyya takka mana isii duraa gubuu dandeessu takka ji riyaala kuma afur yette talamada jimaahidhi warra isaanii asara isaanii cufadhu keetti kaasiin tuni shirki waa hidhuusanii beek jimaahidhiin si agaltu warra oofaatti dhaqiin jimaa fuudhi warra san dhaqee jechuudha hin beekne jimaahidhii tan akkasumaan jaraa waaqamee beekta waayidha tanaafuu uktii teenya lachuu haraami jimaahiduunis haraami waan gootu rabbi raddiis eegasiin si jalaa badde warri irraa fuudhuu hin danda'u warri fiifuu miskiina yoo agartee isuma seeraan hidhiirraa yoo agartee isumarraa wanni godhe warraas wannummaan sababaa isiitiin walaa taziru waaziratu wuzira ukhraa hay sababaa obboleettiin xiyya gooteedhaan ummarri oofaan dhaqee handaaraana godhu qabanii daaraa ta'uu qabaan laa hin ta'u tanaafuu uktii teenya jimaa sin hidhinii mana siitii sin gubinii ati rabbi si haa kannu akkasuma taa'e rabbi si taajabsu akkasii uktii teenya gabaabdutti warri jimaa qaba hunuun dhiisu mai eeysaa jimaan hidhini jimaa hidhii jimaan hidhan tun shirkuma beek shirkuma mana oofaa dhaqu siiriidha beekama siiri cimsaa nama jazaakallahu khayran au jazaakillahu khayran barri bakka jimaa gana afaan arsii lixaatti siirii jechuudha maasha allah falfaluma gartee siirii godhu jimaanaa fi isheen baaluma nyaatan sun beeyna waan ajaa'ibaa gafiddanii karaa keenya kagadii sanii beeytaa jimaa fuudhanii warra ofaa san dhaqanii achi dheeytee maal si gaafatanii maal gaafatanii afaan oromoo gaafiin koo biree maalikii namaatiin namarra jiru namni umuraa dhaquu hin danda'u ajjiiduun tahin umuraa meenaa deebisaa fi gaafii kana liqiin namaa odoo sirra jirtu umraa dhaquu ni dandeessaa maaltu dhorkamu dandeessa akkuma namni liqii irraa kafalanii beektaa akkuma liqii kannanii fi liqii moo namaaf irraa baasuun barbaachisaadha rabbi nu haasattaru liqii irraa baasuun barbaachisaadha dafanii sanii alatti immoo odoo liqii namaa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ustaadota keenya kabajamoo fi jaalatamoo jadaa keessa rabbi isin kafalu gaafii takkaan qaba micoota kaalii wal jaalanne biyya Saudi Arabiyaatti ammoo gol jaalanne booda walii gallee warratti bilbiltee shii warra shiitti himtee anis warra kiyyatti mee mallaqaa fi buusa biyyatti abbaan kiyya mallaqa qabatee deemeetti achitti qaadii qabee deeme qaadii waliin nikaanu hidhanii maharis meeqaa walii galtanitti annaun hin jenne qaadiinis warri kiyya hundinuu hin gaafanne amma sana booda nikaanu hidhame ani garuu ishee maharii ishii hin gaafanne ishiinis mahariin koo hammana maal waan hin jenne amma kanaan booda wallollee
hiikuu na hiiki jettee yonni hiikuudhaa ishii kennaani ati maharii koo aanaan kennine naan jette naani maharii keemmaa gaafa yeroo wanni kaan waldhannuu san ergeen jira miti achinni kaan waytti hidhamu maharii ergeetini jedheeni mee sirra qalaxee jira moo qalaxee hin jiru amma ammoo qalaxee yoo jiraate akkaataa qalaxatti qabnu naa ibsaa jazaakallahu khayran. Fayyaade qalaxiin ni jira abbaa qalaxiin akka ajaa'ibaa jira seefi maa dhagaye kana qacoollootti itti himnu malee hin taane. Wanni ati warra isaaniitti ergite amma wama barcaa warra isaaniiti malee ta'isiin kan namne taakka jii. Wama nyaata gartee abbaatti calfirraa gootu abbaa isii. Maarii isii Suudiitti dubartiin maarii meeqa fudhatti? Riyaala 5,000 fudhattus 5,000 lafa kaayiif maarii isii yoo kayiiqtu taate. Maarii meeqa mee hima warri Suudiidha. Oromoon Suudii dubra gartee meeqa fudhattamme lafa asirra barreessa. Ka gartee ol hin kaasin. Maarii isii ka ol hin kaasin ka gadiis hin buusin jiddu galatti. Ka maarii godhattan. Nuti asitti maarii $500 ilaa kuma ol immoo seera baafnee jiran. Akka namni bichi bira qochiisanii dhorkaman. Akkachi bira qochiisanii ni dhorkan. Wayitaan kaa godhu kuma ol yoo dabran dubraas ta'e sayyibaas ta'e. Miskiina dhorku deema. Miskiina dardara gartee wanni godhu. Warri Suudii Riyaala 4,000 jenna. Nufi guddisan. Riyaala 4,000 khalaas. Riyaala 4,000 5,000 4,000 lafa kaayiif. Lafa kaayiif riyaala isii. Maarii isii. 2,500 fa'a akkas 2,000. Bakka hanga gartee 4,000 takka. 4,000 bakka. Lafa kaayifi. Midi wanni furanna jiddu gala furanna 5,000 illee miti 2,000 illee miti 4,000 gartee hangana 3,000 4,000 lafa kaayiif jenna obboleessa keenya tana achitti dhorka zallamtee jirta jechuudha maariin isii kan namu qabdi deeyni sirra taate. Irra maaruufni 2,000 na fakkaatti. Irra maaruufni 2,000 taate iyyee khalaas. 500 illee miskiinni ni irra bakka marra koo qaba irratti irra khayriin irra caalaan maariidhaa irra xiqqaasaati. Aqalli isaati qishaasaati. Akkasi tanaafuu akkasi jenna obboleessa kiyya maariin kan namu qabdii ka gaafatta kaan ergitee wauma gartee warraati. Ka miciyyoon kannineef. Tanaafuu miciyyoof harka kannuu qabda malee warratti hin argan maarii isiidha warra harka dhaquun qabu ka isiiti. Akkas ka warra kannite amma michiyyoo kanniif. Maariidhaan isii haala godhatteetti hima. Maariin isii haala godhatteetti hima. Intalumata nama maariisanii haala godhatte. Maariisanii haala godhatte. Maariisaniin. Hanga hojii raftee hojii gartee qananiitee maariisaniin. Akkas kana achiin ta'u. Gabroota Rabbii arraab sagantaa teenyaa tangaa fi deebisaa inshallah ta'ala asirratti umurraa. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Akkas inshallah. Ayyee lamaan tana keessummeessinee baana jiru. Abooda dhabnee nu fitte. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan naga qabdan ustaz jirtan fayyaa keessan. Dhiqashoo gaafii wayiin qabaa gaafiin sunis gosti fedhii kuni sifa sadii qoodama maniyyii wajii maal jedhanii sifti sadiin kuni kamtu xaahiraa kamtu najisa jechuu barbaadeeti maniyyiin silaafuu najisuma kuuwwan lamaan keessaa najisa akka qabu jedhamu lachinuu xaahira ta'uu danda'a yeroo hedduu bishaan xiqqoo takka tunarratti argama yeroo dalagu tahe yeroo ammootu hin dalayne tahe yeroo tokko dhufeetiniin narratti argama bishaan xiqqashoo wayii jechuudha kuni xaahira. Maniyyiin silaa'uu najisaa miti abbaa kiyya maniyyiin xaaharaa maniyyiin jaarsa jaartii wayita walitti hidhaaman yoo huccuu teetirra bu'ee xaahara rakkoon qabu. Maniyyiin ka ilmoo ta'uu sun edeeroo najisaa miti. Maniyyiin ka ilmoo ta'uu xaaharaa taakkajii wayita jaarsi jaartii hojii rafu irraa ba'u isaan lameen irraa yoo huccuurra bu'ee xaahara qaamarra bu'us xaahara. Qaama immoo dhiqachuun dirqama ijalta qalqittaan bilqittaan qaamni saalaa lameen kan murame wayita wal seene qaama dhiqachuu waajiba. Maniyyiin akkasi xaaharaa mazyiin immoo ka gizee immoo kun gizeen dalaguu fi maareen irraa bahu xiqqoo irraa bahu heettu kuni najisa. Mazyiin najisa. Kawayita jaarsi jaartii hojii taphatu dhalaa hojii taphatu irraa bahu ka jaartii gizee dhungatu irraa bahu mazyii jaamaa kuni najisa butaantii yoo tuqee sirraa dhiqee goggoofatee uduwani balleessa. Qaama immoo nama dhiqachiisu. Wadiin immoo ka gizee gartee ba'aa fuute sirraa bahu. Gizee fincaan booda sirraa bahu gizee jimaa qamaate jimaa booda sirraa bahu kuni wadii jaamaa kunillee najisa immoo qaama sin dhiqachiisu akkasii obboleessa kiyya yaabuuni kiyya.
obboleeyyan keenya inshaallah yoo jiraanne deebinee wala garraa yoo nutti mufattanii jiraatanii dhiifama ammoo ani kana asoo kiyyaa jajjaba malee waan loluu isiniif fakkaatti lolutti hin jiru garaan qabu lallaayina akkas walii haa beeknu wal beekuu caalaa walii beekuutu irra caalaa jenna wal beekuu irra walii beekuu wayyaa jenna arri ammoo niin fedhaatii karabbiin naa baasu naa du'aa godha nuura muuminaati jenii arri waan jibban hin qabdu isiif yareedallee kan namni garii naatu kana silaanaaf isheen waarii baasee rabbiin hedduu jaalanna walaakin wanni takka ta jaalatan naman jaalattu sanumaaf naaf isheenis dhabne kunoo qulla akka tattee jeni gartanii awon sirra wayyaa maal taate wallahi waan irra wayyaa qabduudis wallahi akkas du'aa nu godha inshaallah hundaafuu rabbiin nu haa jajjabeessu rabbiin isin hundaafuu bakka jirtanitti isin nuuf haa tiisu hedduu isin jaalannaa nama jaalatanii lollolan nama kaan ittiin dubbatanii akkasii jaalalummaa isin faaf isin lolla gisa takka takkaasi karaa hamtuu biraattiin fudhatina isiniin jenna inshaallah gaa deebinee wala garree jiraanne jajjabaadhaa nu jiraadhaa rabbi si wajjaa jiraatu jechaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu ila liqaa